maali kun jettee hin gaafatin. Erguu qabda maallaqa kanaaf. Bakka isin itti si ergi hin jettutti erguu qabda. Amma hin erguwan. Hin ergu. Maallaqa bakka isin itti erginaan jettutti hin ergu inumaa yaada jijjiiriyan. Amma maallaqa kana haadhaaf hin deebisa. Amma bakka wahiitiin jira. Waani marti dilliit gootii. Gizeen an dhaggeeffadhe gizuma san dilliit gooti. Saniin jenna habarashiidha. Maaseja waraabdu maaliif dhaabsitaan jeen maaliif hayitta. Bar jettee wasaabii xiyyaaka. Saniin jeen maaliif wasaabii xiyyaaka waan duruu nuti haasoo iddeehu kun ooyilaa ammaa taa'u jiraan jeen maaliif hin haqamin silaa santuu haqamuu qaba. Saniin jeen dhiisi maaseja gizee harkadheen dhaggeeffadha hin haqini. Amma gizeen akkana ja'uuni hedduu aartee hedduu waamee qaqaraatee isinirraa hin gabaabsaa maallaqa kana fuudhean Tareezaa deebise. Tareezaa deebiseetiin maallaqa deebiseen jeen haadha qabdu. Haati qabdu haa ergituu fi ambariif. Okay? Amman jeeni dhiifama bishaan dhugee. Amman hin jeeni gizeen akkana ja'uun amma gaa arraba ati waan namni godhu siin jiru dhiiftee waan feete daleeyda anaa fi ati jette. Hay namitti maaliif anaa fi ati jette. Maal jechuudhaan jenna anaa fi ati jechuun ana haqa namaaf irraa galchuun ati maaliif si aarsiti. Amma ooluma haatee akkanaan jetteeti maaseja naa dhiifteemi an bakka dalagaatiin jira dalagaa fi xaddee gizeen galee habarashiidatti hin dawwale na dhage hin jeen maallaqa soommanaatis kanii walitti qabe soommana si wajjin godhu ayyaada jijjiireetiin jira. Afxirriniin si wajji godhuus hin jirtu. Maallaqa namaatis niin deebisa akkasi quba qaban. Wanni na bira jiru kanaan hin galchaan. Hin jeen gaamma. Amma hay maaliif ummata agabsuu feeta? Dulloota agabsuu feeta? Saniin jeen lakkee ummatatti deebiseetiini karaa ittiin sitti ergan haa barbaadaniin jeen. An qabeenyuma namaatu kana bira jiru anas si hime. Ati nama ergees hin beeytu. Namni ne ergees nama xiyyaa. An sitti mubaannaan sila atuni hun beeytu. Garuu waan rabbiin na arkuuf haqa namaa kana deebisuun qabaa je'eetiin ummatatti maallaqa deebise. Ummanni baaraganii maali naan jaan. Ummata akkaa miti yaadaan jijjiire'anii. Maallaqa keessan deebifadhaa je'eetiin. Koyin maallaqa silaa gargaara. Gizee takka Hamza gizee takka. Manoona waman adda baafachuu fadhe. Amma maallaqni ati deebiste hagartee haati kaatis deebifteetiti amma kanuma gargaarsa soomanaatu deebisu jirti. Deebisutti hin jira maaliif yaadaan jijjiira. Wanni ni yaada jijjiireef maalleeni Tareezaa kun Dubaay deemaami. Bar kanaas anaa miti godhuu deemu isittiin erguu deemaami isa deema maalleeni kun. Naagalteetiin fuudhee maallaqa soomanaatis deebisean. Amma gaas gara galeetiin maasee jadhiiseef. Habarshida maallaqa Tareezaatis deebisee quba qabda. Kasoomanaatis deebisee maallaqa tokko biyya dhaqe maqaan namni Badirjo ergite kana intalaanaaf beeka dawwaleetiin gaafadha birri Itoophiyaa akkamittiin deebisaaf illee beeku meeniin gaafadha jetiin intala dawwalee intalti $100 ergee $100 naa deebiseette. Amma maallaqa isiin Itoophiyaa ergite kana firraa dhiiseetumaan $100 isii akkaawuntii kiyyarraa intalaa dabarse. Booda akkaawuntii kiyyeen keessa deemee ilaalu 15,000 fi 200 maallaqa Itoophiyaa kakara isiitiin baankii seeneen arge. Amman jeen maasejaan dhiiseef ammas habarashida maallaqa namaa hunda firraa galche 15,000 fi 200 na bira jira. 15,000 fi 200 kana siituu ergeense haa akkaan itti sii deebisu naa himiin jeen. Amma gaa dubbiin tun isii gubdee anaaf beeka jettee haatee bakka tanas pooyintii naa qabadda akka gaariitti. Haatee maqaa yoon sin balleessine jettee viidiyoo takka daleedee maxxansite. Amma gizee maxxansitu an viidiyoo sanii hun agarre an bara agarre. Maqaa yoon sin balleessine hoggaa jettu sagaleen sin jette moo maaliin sin jette? Silkiin naan jette. Si dawwaltee? Silkiin naan jette maqaa kee yoon sin balleessine ettee deemii balleessiin jeen. Deemii balleessi. Wooma feetee godhuun jeen. Amma haatee viidiyoo marte.
ajaa'ibaan maallaqa kunoo guyyaa shan guutuu kadhatu jirra. Maallaqa hawaasaa kan nu diddee akkana marreettee marteeti ambara gartee amma. Ambara garteeti hay maaltu maalte ati maallaqa wayii nu diddee akkaawuntuma gaafatutti jirtaa bakkatti erganii jettee haa naas dubbistee haatee isiis voisii martee ergiteef. Haboo, this is not good. She didn't say she's not gonna send it. But I don't like this. Nuti obboleeyyanii waan bareedaa waliin daleena jennee yaada qabna akkamitti waan kana goota itteen ka. Atis dachittiin silaa kaa dhaabbadhu. Siifi isiihuu ana isinii beeka. Inuma akkana naan jetta. Okay, bakka tanatti cimannaa dhaabbadhu. Ati kaa Wayye. waan amma gartee kuyin of argeen jette kana dawwaltee Habo Rashiidaan atiin siin jettee jirti. Voice message anaatitu voice message dhiiseef gizeen ani viidiyoo san arkuun Habo kaleessa waliin gatteenye waa hedduu waliin hojjenna jennee waan sadaqaa kanallee waliin hojjenna jennee sadaqaallee si waliin godha jettee mucayyoon tun isiin akkaawuntuma naa ergi jettee voice naa ergi jettee an voice erguu hin barbaanne voice kiyya naa ergi jennaanin voice erguu hin barbaanne because jirra waan hin turee fi isin hin ergu hin jenne akkaawuntii tanteetii fi voice waliin naa ergi jettee waan biraa hin jenne maalii fi viidiyoo kana maruun barbaachisee maaliif arrabni dilli kun hundinuu maaliif barbaachisee kanaafuun jeen niiraa san kasadaqaa keessa haa seenuuti niiraan kun kasadaqaa keessa haa seenu doolaara kuma intala rakkatte sani anaatitu ergaa fi akkaawuntii ati ammana irratti ergite kanatti hin jeen voice message san dhiiseef gizeen an voice message san dhiisuuf laal bakka reefu wal jalaa isin jalaan badin obboleettiin teenya waan inni wanni jettee laal kuyin waan reefu jettee sagalee maallaqa kana erguudhaaf sagaleen obboleettii teenya ambar konfirmeeshiniidhaaf ani dhagahuun qaba yookaan isin dhugumaan maallaqa kana akkaan isin sanii fi ani sagalee kiyya wanni obboleettiin teenya si gaafatte kuyin si gaafatte sagalee kiyya ani sagalee kiyya qabuuf hin barbaanne maallaqa kan anuma kan jee ani dhimmanarraa ka'eef akka sooshaal miidiyaa irra baastu hin barbaadu. Waan ajaa'ibaa dhageenya jara keenya laa ilaaha illallah. Amma dubbiin waan dhageenyarraa lollee isarraatti fufe yeroo gartee kuyin of harargeen ani sagalee Atikaa tan maallaqa erginaan jettu yoon dhagahe malee hin ergu jettu sanirraahi wanni tokkaatu. Maaliifi kuyin of harargeen maallaqa silaa sadaqaa tan gartee ramadaanaa ka guurame sanillee niin deebisee kaanillee gartee ummataaf hin deebisee waan hundanii miut godha dhaame namni tokko sagalee deddeebi'a murteessii biraa isa. Mutu godhee jira. Yaa niin deebisee hoggaa jettu kuyin of harargee fi Habo Rashiidaa dura wal dhabe jechuudha. Achi booda ambarirraa isin approve godhachuudhaaf barbaannaan isinilleen waan kana silkii jalaa kaasuu diddee isii jalaayis kaan jalaayis itti dawwalte sababa kanaanii sagaleen afaan ingiliffaa ta duraasan hoggaan cunfee isinii kannu silkii isii jalaa kaasuu baattus na jalaa kaasuu baattus sii galee ani waan kana wanni niin godhu jiruu fi atii fi wanni kee gartee rakkina ati keessa jirtuu fi rakkoo ati keessa jirtuu fi kana sirraa salphisuu fi ammas maqaa kee si dhudhukeessuu fi ati nama muka sirra cabsuu fi ajaatee balleessuu fi akka waan jettuutiin naa galeen achirra haasawaa hedduutuchi keessatti jaame taboodaatun ammoo gaafaan amaraatiin haasawamtee hoyi tuni hedduu shook nama gooti. Hay maallaqa gargaarsaa ani hin fedhu hin barbaadu namaa kannaa sagalee jettu amma nu dhageessisee ture ibsaan. Yoo dhuguma wanni kun kadeemaa jiraatu taate tuni ifa bahanii iskaam nama godhuu fi maqaa nama balleessuu ta'a. Yommuu as jala jiraatte Habo Rashiidaan ol baatee waan kanarratti ani kanaan je'e haa jettu ragaan as jiru kana
wanni gurri keenya dhagayaa jiru kana nuti waan dhageenyu irratti haasawaa jirra. Tanaaf zallamamaa jirti jechuu. Sigalee eenyu zallamamaa jira? Ambariitu zallamamaa jira. Anaa fi Habarashiidaan inumaa waliin beeynu. Garuu guruppii adda addaa Hamzaa na beekta. An bakka khayriitti hedduun hirmaadhaa na beekta Hamzaa. Akka nama tokkootti. Okay? Guruppii adda addaa san keessatti isiinis waan daaspooraa taateef ni fidan. Achi keessatti ni isin dubbattu uummata akka hin hirmaattu garuu hedduu takka nu hordofuu turte. Ajaa'ibaadha isiin. Akkasii. Na hordofuu Ajaa'ibaadha turte. beektanis sagalee siitu. Mee ustaad akkana goonoo isii yaamnu mee. Dhaabbadhu Khaliifoo. Egaa duuba ajaa'iba. Dhaabbadhu Khaliifoo. Duuba na hordofuu turte. Immoo ani hanqa Habarashiidaan gizee gartee asirraa shamarran miidhameef akkana hadooddattee dubbattu dhuguma seheetiin isii wajjin hadooddachuu turean. Bira dhaabbadhee jechuu. Ruumii gizee bantocha keessattiin argamaa maal. Amma immoo taarikhni kiyyaa fi ha'ambar gizee garagalee kijiba dhugaa fakkeessitee gizee asootu gizeen arkuun anfaaloo godhe manuma saniihu. Maaliif jennaan nan feesisu illaan ani waan akkanaa kanaan gartee taa'ee dhaggeeffachuu tureehi. Akkamittiin waan akkanaa kana dhaggeeffachuu ture. Je'ee keessaa dhaabbadhe. Amma mana isii anfaaloo godhuu kiyyaan. Maallaqa kana hin ergu je'eetis didee miti. Maallaqa kana gizeen wanta jiru miciyyoon tun isumaatiitu waan hin taane itti qara'ee gartee akkana taate jechuudha fiil goote siitu waliin nu dure jettiin. Isiin immoo walitti nu hin dirre. Harabbiin guddaan na shaahida ani Habarashiidaan micoontu si dubbisuun feetu gizeettus anis itti nimu. Isiinis natti nimtu. Anaa fi isii iddummoo fiilima daa'ibaa takka deemu jira. Isiin dubbisiin an gizeen itti dawwalee ati kaan akkamii jirti dhiiroo gizeen jechuu ni barbaadu. Si dubbisuun feetu. Nama tokko dubbisuun feetu. Ana malee sirki ittiin dawwali. Akkana itti ittiin dawwali. Ni isin dubbisin naan jetti. An dubbin naa galuu diddeetin maaliifiin jeen maaliif jettee gaafattaa naan jetti. Wanni gaafattuuf hin jirtu. Hayyee usee. Amma guyyaa akkana diraamaan deemu kana Yaasmiin nadhooytee tilifoonaan barna gaafatte. Ka'eetiin itti dawwale walitti nu hidhi jettee. Gizeen itti dawwalu sirki gizeen jalaa fuutuun jeen ani hedduu nama waan takka qalbii keessaa qabadhe nama naasoonfadhu. Ta duraatiin jeen hedduun aarase qaban jeen. Ambareen. Maaliin si godhee sirki jalaan fuunennaan? Haay. Si dubbisuun feetu ittiin dawwaliin naan jaaneet. Wuhumi siin jaaniitu ana biraas jira beek. Si galtee hay akkasiin jeen akkas taatu kaafilimaan dura dalagamutti jira. Alhamdulillah gaa rabbii waliin nu deebise akkam jirtaan jeen gaamma nagaan qabette akkasitti tilifoona intala gartee wantaaf kannee isaan idduu bahe naaf isiin akkasitti amma assalaamu alaikum nu idduu dhufte. Gizee gartee hanqa dubbiin tun dhufte lakki eeguma mataa ol qaba samboodaa hunaaf isii wal agarreen beenu malee. Si dubbisuun feetu? Si dubbisuun feetu ittiin dawwalini, si dubbisuun feetu ittiin dawwalini waan akkasitti deemuu ture. Tana gizee dheertuu wal beenus hin jirtu naaf Habarashiidaan. Isin Kanada jirti anas hin jiraadha. Rabbii guddaatu gartee naa shaahida wanni khayrii takka taniin isii wajji hojjedhes hin jirtu. Takkitti Ramadaanaa nama guddaa goona jettee gartee waliin goone tanaas gizeen arke dubbii kara deemtu arke irraa hin dhaabbadhe. Hin godhu je'e. Amma santu isii hunda aarsee wanta godhu jira. Wanni dhugaa tana jechuudha. Namni yoo akka fedhu dhabe fuudheetiin biyyattiin isin laaqaa ganaan gartee seenaa teessan hunda as baasa. Atis waan taate, isinis waan taate, akkanaan isin godha, akkasiin isin godha. Yaaboon jeen wahuma feete godhiin jeen laalati. Si galtee namni gizee baalagee tahee fi rabbiin sodaan dachiin tun isaa balloodha. Keessa gangaladhuun jeen. Khalaas akkasittiin dubbisi cufee firraa usean. Tana tamiciyyoo arusiitis itti deebinaa dura tana fixa. Tamiciyyoo arusiitis dubbatamuma qabdi. Ta Oromiyaatis akkasi. Keenya dubbiin haati biran jirte jira isii yaamnu.
isii nuyaa amma minya dawwalle khalifa yoo dandeesse. Ustaz Mee Danda mee Khalifa irraa takka dawwalle kan nafa. yoo yoo carraatiif kan naa murti. Jechuun takka qofa jechi takka baraan jecha lama dubbadhu ni Tole beeytani. tole ayyee nuyaa miti hangasuu khalifa itti Agasuu deebitu. ayaamu hayye khalifa. hayye Jecha tokko hayye qofaan hayye dubbadha dhaggeeffadha. Waan hin kiliir asitti isinii godhuu fedhu. Ambaara sirra jirti, obboleettiin teenya kuyin illee as jirti, warda illee ni jirti, halkasan illee isaan lachuu ni jiranii. Tawaa'ee maallaqa reefu tana dubbattanii wardaan isiniif himti. Akkamitti akka maallaqni dhufee itti hannamaa ture doorala kanatti hidhaa kuma kudhanii nu barsiisaa turte rabsan rabbii fi siitu beeka. Ta maallaqa reefu kiliir gootanii dubbachuu feetan. Dubbii tana keessa illee jiru. Mana nu bani naan jaanii kanaan jette eenyu kuyin of argeedha. Bane kaa'ee ani muut godhadheetiin ta'a. Akkuma nama isin bira taa'u jiru kanatti jechuudha dubbisanis. Eessaan fiddee anaa fi ambaara obboleettii tiyya waliin nu fuutee jaarsa jaartii nu gootes Allahu aalam. Tokkoffaa wanni kiliin isinii godhuu fedhu gaafa dubbii mata ol qabattee namitti sun eegalte ambaar tanaan maaliin jee akka asirra naa dubbattuun barbaada. Murtii habura shiidaatu akka harargeetti dubartoonni wal geenyee mataa isii ol qabuudhaaf maqaa isii bakka deebisuudhaaf sagantaa qopheessineettee kunu maallaqa dila kana baastee akkana fi jirti na cinquu jirti akkamiin godhaa jettee na gaafatte kunu ambaara asirra jirti. Rabbiinis ni beeka ishiinis ni beeka. Maal hin deebiseef haa dubbattume gistakka please. Osoo dubbiitti nuti hin ka'iniin baanaa beeka. Maanis hin jee atika. murtiin akka kiyyatti waan hin sugorsu waan kana keessa hin seeninii firraa dhiisii ati niiraa hin barbaaddu ni qabdaa already waan rakkina hin ati qabdu hin jeeti wanni kun rakkina laalama keessa gaa si wal fidan qabamanii haasa'uu jiranii miti nama hedduudhaan bakka tana jiranii dubbiin haati bira hin jirre siyyeetiidha jeetiin isii yaamaan jee oo isaan si dawwalee Akkuma nan banaa asiin jira isin wani ustaadam zaafaa as dubbachuu jiru kudhaanis ustaadam zaafaa jaamaa jedheetiin hin barre. dubba maal siin jee ibsaan mee adda adda waan siin jiru nama lama dhimmi kun dhimma dubartiiti dubartiidha shamarranii hojii wal eegaltanii miti mee nama jajjabaa jira usaadan taanillee ni jira mee dubbii tanis jidduu laalanii ramadaan as deemaa nagee haa buusanii mi'atillee shayxaana biraan ari'aa adda adda biyya kottuuti. Okay, yeah. Ayyee rabbummaan nagee haa buusu ayyee isin gidduutti. Itti mee ayyee gaafadheetu waan isaan naan jaan bilbilee si deebisan maas rabbumaatu isin jidduu na kaa'e gaa bakka namni dubbii bakka hin jirre dubbiin bakka haati hin jirretti dubbiin hiyyeetiidha jeenitiin si dawwale. Okay, ayyee. Okay, itti fufee abbaa caalaa eenyu dubbatu ture. Mee qooyi waan kana Khalifa naa waxxaarra qooyi. Okay, ayyee adaadha. Mee isaanitti deebi'eetiin waan jaalsii mammaas. Mee fedhii isaanii gaafadhee gaattilee si gaafadhe isaanillee ni gaafadha ayyee. Ayyee tole ayyee. Awwa jara keenya ni dhageessan bilbila. Namni kun beektaa. Khaliifoo nuti ganamaan bulook nu gootee jirti. Manuma sirraahuu bulook nu gootee jirti. Akka heeraattiisi Ani fedhii yaammana san hin dhagu. Akkanumatti hin dhagu. akka heeraattiisi mana lameen wal dhaban baalaa gaaraa otoo hin taane caayaan bakka biraa ta'uu qabdi. Caayaan akkasumatti hin beekalleedha. Mee akka heeraattis nuti ilmoo manguddooti. Heera qalee dabarte hin cabsinu. Namni tokkoo fi namni tokko gaafa wal dhabe bakka irraa bilisaa dhaqallee jeen otoo bilbila miutii irraan kaasini achi duratti dhaqlee akka jeen ture. So isin amma gaa ustaadamdaan nama guddaadha isin keessa jira. Nama jaarsaatis asii ol manguddummaa waan hafne nama kitaabaatiis dhaloota ijoollee namni ammaa ni qabna jedhu keessaa isin jidduu taa'ee dubbii tanaa dubbatu akkasitti itti fufaa jechuu barbaadeeti rabbi nagee abuusa. Illa jettee min dhufu jettee min Khaliifo. Isin yoo mana kiyya taate malee hin ta'uu jetti.
Mana Ajee. isitti gaa dhimmesi Isiin kamitti akkas haasa'ama? gabbooytuu ni fidanii mana isiitis ta'ee bakka kan asis ta'e rakkoon qabu. No, mana Oi isitti koi hin ta'u ati dubbii akka qabda namni ati beeku. callis laa. Ati callis. Dubbii maaliitiin qaba? Dhaabbadu Hamza Ustaaz Hamza fudhadhu dubbii tana dubbii Khalifa irratti dhiisaati suuta si gaafadha waan jirtu. Tole. Na gaafadhu. Tole. Galatoome Khalifa keenyatti dabaluudhaaf. Wanni gartee silaa barbaanneef Aborashiidaa wanni amma dhagayaa jirrus beeki sagaleedha. Sagalee isaan riikoordi waliif godhan evidensii as jiru waan silaa gartee yoonii fi isiin dhufte Aborashiidaadhaa taas jirtu tun tasiitii waan kana ammoo asirratti dhuftee wantoowwan ja'amurratti haanuu deebiftuufi. Wanni already dhageeffamaa jira. Arrabni deemaa jirus wanni sagaleen silaa isii bira jiraattus yoo jiraatte fiddee nu dhageessisu jechuudha. Tanaaf waan kana adda baafachuudhaaf barbaanne amma immoo wanni nuti dhagayaa jirru arraboottan fofokkotaa waan gartee nama shook nama godhu maqaan isin balleessaa maaliin isin godhaa jechi jiru kuni namni miidiyaa qabaate qofaaf maqaa nama hin balleessu jira keenya. Namni miidiyaa dhabeefis maqaan isan badu. Sigalee miidiyaa qabaatteefis miidiyaa dhabdeefis maqaan si badu. Si badus danda'a si baduu dhabus danda'a. Garuu immoo haqni hoggaanee fi uummata duratti gabbahee uummanni ijaan laale uummanni waan ifi wanni dubbii tanaa sirra finneef waan biraatiif miti. Caayaa karaarraa wanni gooneef akka namuu laaluudha. Akkuma taanis laalaa turan dubbii deemu jirtu laalaa turanitti tanallee akka laalanii waa hubatan akka uummanni kun hin burjaajoyne jechuudha. Dubbiin waa'ee gartee obboleettii teenya Aatikaatii fi Joorjii immoo akkuma achi jirtutti maqaa Joorjii badee dheengadda immoo mata ol qabaa goonaa arrabninis ni jira bakka tanatti waan confuse nama godhaatti. Asumatti arrabni fofokkotaanis jira eega mataa ol qabaa booda sigalee asumatti mallee wanni biraatu hin jira. Dubbiin tun tanaafuu dubbii gartee har tokko hin qabne maqa balleessi deemaa jiru jennee murteessuun dirqama nurratti ta'a jechuudha. Waan gartee namuu gurra isaatiin dhagayaa jiru afaan isaanirraa bahaa jiru. Tanaaf obboleeyyan keenya warri as jala jirta wanni haasawaa kanaas isin dhageessisaa jirruuf wanni gartee Aborashiidallee yaammachaa jirruuf akka dubbiin tun lafaa kaatee haareetti ajandaa oowwituu taatee ammallee mata ol qabaa fi ammallee mata gaqqabaa jennaan yaayyatan. Tadaraa duraa yoo ol qabaa jenneen tana gaqqabaa jennaan. Gaqqaballee taasitee soyaa sheef. Tanaaf xiqqishollee taatu namni keenya waa walii hambifachuun gaariidha. Mataa wal gaqqabuunis hin barbaachisu. Yoo nu dhagayaa jiraattee asirratti dhuftee wanni kun akkanaa miti akkanaa jiraanuun jettu Aborashiidaan yoo hin jiraanne immoo obboleettiin teenya maqaa nagayaatiin haa galattu akkuma amma duras obsitetti haa obsitu obsa kee rabbitti si haa dabalu obsi obboleettii teenya gartee tan arsiidhaa ta gargaaramtu tan jettan sanis isii maallaqa isii yoo gargaaruu feetan haruma biraatiin ergaa fi haa gargaaramtu. Namni gargaaramoo jiraatellee sababa alwallola namaatiin akka hin dhaabanne karaa danda'u namuu wilumaafillee waan takka agoonu ibsa. Wanni takka ittiin hin anjoo maali beektaa? Gargaarsaa jira yes abbicha rakkatee hojii daaretti nama wal qunnamsiisu. Sanitti nama laatu. Gargaarsaa jira abbichi rakkate as na bira taa'ee akkaawuntii abbicha rakkateetti zawwati godhu. Hangan. Wiliifillee jee wilumaafillee waa goone akkas agoonu. Maaliif jennaan wanni namarraan taatu kun xiqqoo mataa nama dhukkubsitii rabshaa qabdii cinqii qabdii waan taateef jecha ammoo micoon teenya tan gartee arsiidhaa tareefu jettan san gargaarsa sii kan dhabne sababaa kana iddutti kan kasaarre tana nuu qabadhaa wanni dubbii gartee kophatti haasoynee fi nama bakka lamatti adda baafnee fi ebaluu zallamamee asit dhufanii walitti haa himatanii ibsaa wajjin wallolan qabdan Aborashiidaa wajji wallola qabdan ibsaa. Wallaa wallolan qaba. Yes na wajji wallolan qaban. Ammaa dawwalee baran. Yaa na wajji wallolan qaban
jarri wajji wal lola qaban yoo as jiraate dhufanii haqa uummata duratti walitti himuudha jechuudhaaf as dhufne malee wanni takka taas dhufneef hin jiru. Sii galee hangasuma namuu arrabni hin barbaachisu jara keenya. Ammallee gaafiin ani qabu tana qofaa miti murti guutoo fi ambar jaarsaa fi jaartiidha jechuun dhagee dubbiin tunoo maaltu irraa jira ambar. Ani murti guutuu obboleessa kiyya rabbiiti. Har'aas taanaan boruus taanaan. Haaya. Obboleessa rabbiiti obboleessa kiyya Oromooti. Waan takkallee waan ani isaa waliin qabus hin jirtu. Tana akkanatti akkanaa fudhattanii akkanaa beektan. Maaliif jara keenya? Dhuftee jirti yeni meelaa yoo jala jiraatte dhuftee jirti yeni ustaaz Hamzaa dhuftee jirti yeni komandiidhaan. Okay. Yoo jiraatte yoo dhufte ol naqa. Anaa jala booda wooree Laalaa jiraan qoy nagarre. Yoo dhufte ilillee ol darbattu abshiraayi. Qoy maalleen guurrame yomman kan namni mon guurramne si danuu baasaa ka. Maalleen khaniin reefu dura gaafadhe warda doolaarri 40,000 kajettan evidensi ni jira khaniin je'e waan live irratti haasawamee hulaan dhadhahamee nu kanname ja'ame malee waan biraa hin agarree jechaa tommo gurra na seene. Gasti sanirra jirti waardan gaafadhu. Ani jaan arguu turte gaafa daree. Warda doolaara 40,000 guuramee ja'an waan kanarraa maal quba qabda? Wallahi gaa dhugaa dubbachuu fi waan inni jaalarkee fi gurraan dhageenuman dubbadhaa. Haaya. Guyyaa san nutillee murtee guutuullee wal dhaba qabu turreedhaa fi murtee guutuun mana isaatillee dhufuu jeetiin turre ajaa'ibaan tunis keessuma jirti. Nurraan finii mucootee nyaara argee akkana miidhamtee ni jajjabeessinaa manaaman jaanni na yaamanii. Akkasitti dhufnee guyyaa san gaa nutillee hin gammanne Abu Rashiidaan illee akka nuti gaa kijibaaf dhugaa san hin beekne. Ustaad Hamzaa Oguta kadifama wardaati jedhifama naa godhe isin qaxxaamuruuf. Ustaad Hamzaa hedduu takka ulfaaddaa galatooma dubbiin abbaan qabne hiyyeettiidha. Baga isaan lameenuu dhufanii mana kiyyarraa namaan bulog godheen qabu takka ibsaan bilbila na bilbilee koottaa mananiin banaan jeeni. Eega manni kiyyan taa'ine ibsaan viidiyoon hedduu narra dalage. Amma ustaad isiiniin dubbachuu jira. Baatiin bilbila madaanaati. Ana fabaleetiin jee wali aarruu wajjin yeroo dheeraadha deemnee waan achi keessallee asitti akka deddeemtan yoo isin hayyamte malee hin barbaadu. Khabiraa manni ibsaadhaa arraba atiis si arrabsee jaarsa keetii fi intalatee arrabsuun malee ati si arrabsanii fixxee jirtaa jedhe. Hamzaa kasi gubbaa jiru kanaaf namas waan hin himadhu qaba waan hin asin dhufuun feeneef. Hamzaa ani isan beeku nan beeku. Footoo isaatiin mucoon takka milkii tajaaniin deemti. Laal nama ijaa qabu. Ijaa kana keessa akka ijaan baane. Usfaa amma laal ustaad dubbadhuu mogadin bo. Muciyyoo manuma kanattiin isa kana suuraa isaa arkeetiin ol bahee mucoo takkaa si himata milkii jaaniin. Maallaqa narraa fudhatee Kanadaan si geessa je'ee jettee waa'ee Kanadaa kana hedduu akkaan jala deemu ni beekta. Hijaabiraa walirra hin qabnu. Amma santu mucaa aarse. Naafillee hireen kanneen. Badriin guyyaa san ni jira. Aboo nama guddaa akkanatti hin dubbatiniin isiin ni goote siin jettutti hin jirtu. Muciyyoo nu dhufte fidaa muciyyoo jee muciyyoo hoggu 10 sheerarra godheetiin fideef. Muciyyoon dhufteeti dubbatte. Footoon tabiraa taate. Amma maal jettu ta'e footoo adda addaatii irra kaayyataa. Hogguu san silaa inni haqa qabaa usuun qabu. Arraba seenee jechuudha. Kanaafuu ba'uu keessaa qaba dubbii tana keessaa tuttuqaa waan qabnuuf waan takka waa'ee kiyyarratti dubbachuu hin danda'u. Ibsaanis viidiyoo isaa laaluu dandeessa. Naa wajjin wal lolan qabu. Hijaan inni narraa bahu deemu kan gartee viidiyoo dila san hojjechiistu hin jirtu haasawa kana keessa seenuu hin dandayu. Tanumaatu isa dhoorke malee yookaan mirga guutuu qabaachuu ture. Mee dhaabbaddaa duranii fidattaniiti. Isin warra dhimmaati mee bar. Isin warri dhimma silaa furmaatatti kannu. Waan kana ta'eef jecha waan isin seenuun taaneef hin dubbadhe malee isinirraa hin dhimma qaba jee amma isin himachuutti hin jiru. Ustaada isiniif galaame akkanatti khaliifa'u. Hubanne. Hawaasa keessatti nageebuuf naa. Wanni ta'e takka. Nu irraa deema qoo
Yoo هاي akkas أستاذ taate كوكو nurraa مناخ deemi. كسي دبنا يو خا دي مناخ Oy, نوبني أنا مناخ Ustaad, Yaa دبنا mana keebani. مناخ lolin نوبني Mana keebani. lolin جري Ustaad, لمن كن Ibsaa fi ندقيقة Hamzaan جري لمن كن nabsaan nama guddaadha. إيسا Obsa سينو obsa obsa هندن Koya mee na hayyeen dhiirtii dandeenye waraanaa uni ni obsiti ana dhiirtii hayyeen isa waraanaa jala uni kana. obsiti naa obsaame أوفين yeroo takka دندن وان بي خنجرة dono koya Ni ana inni lakkini tullumuu hin rakkoon qabu hayyeen. heeraa tukkini jiru heera qalee dabartee tukkini jiru bakka namoota lameen wal himatanii fi wal qomatanii fi wal baannatanii caayaan mana isaanii hin taatu. Caayaan mana Akkas. nama himatuutii fi nama himatuu hin taatu yeroo hunda yookaan tintaan manguddoo tanaa haasa areera jala naqanii fi hojjaa irraa addeessaniif yookaan raabsaa jimaa irra tolchaniif yookaan ciqilee irra tolchaniif jaaheerri bakka gartee gumboon achumarraa eegalamti. Ciqilee tolchuu fi aannan bareedaa hojjaa jala naquu fi jimaa bareedaa raabsuu fi achumarraa eegalamti gumboon. Kanaafi bakka lameen mana abbaa wal himatuutii fi abbaa himatuudhaa hin taane. Kanaafi bakka gartee walakkaadhaa caayaa achi daawwatanii manguddoon achi dubbatti. Kanaafi mana keetillee jarri kun konfidensii hin qaban achi dhufanii haasa'u. Mana hambarii fi mana gartee obboleettii teenya Queen of Harargeetti ajaa'ibaattillee achittillee heeri dubbachuun nun eeyyamu. Mana ibsaa yoo nii fi atillee haararraa qabaattee yoo mana Hamzaa haararraa qabaattee mana Ustaan Hamzaatirraa haara wayii qabdaa bakka biraa bakka yoo siyaamne dubbitananii dubbanne nooyi dhuftee ni hirmaatta. Ani bakka laal ani Ustaad Hamzaa fi ani rakkina dhuunfaa kan walirraa qaban jiru. Wanni niin hin feene jaroonni kuni sodaa rabbiitiis yoo qabaatan. Yoo qulqullummattiis ni deemna jaan. Hawaasa keenya waan jeequs yeroodhaan irraa gadhaabna yoo kajaan taate nama wal tuqaa qabu tokko caayaa taa'ee furmaata akkan kanneen hin beeka. Wanni kuni eessarraa deemaa eenyuu fi eenyuutu wal harkaa qaba. Dura ilmoon eessa dhalattee bakkatti guddattee waliin gaafannaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha ustaada manni mana kee nuuf haa ta'u yookaan mana turaadhaa mana turaa nu haa ta'u damiina keenya. Mana turaatitti walaa geenyu. Aba Rashida, ati murteeffattu. Akkanaan fedha. Ati murteeffattu isaanis gaafadhaa jaras gaafadhaa hoggaa Wai jarri maa mana mana kana murta ammas mana turaatti rakkoo qabdu. hoggaa jarri mana kana jee itti walii galtan. Manni Hamzallee Mana duraan qabattaniiti dhagaye Oy, mana qabattaniiti caayaa godhattanii Oy, isiniif oy. mirga eenyu kanne. Qoy Aba Rashida. Asitti caayaa qabdaniiti. Ani filadhe gaa takkaa mana Hamzaati takkaa mana turaati. Okay, mana Lameen Hamzaati. kanarra irra guddinsa Oy na mana Hamzaatitti ta'u. dhaggeeffanne. Kuni Atu haasottee carraa keetti way dubbanne si dhaggeeffanne. Ibsaan akkamitti seenaa ibsaan na tuqee jecha joofi. Abbaan dhimmaa dhaggeeffata. Osoo abbaan dhimmaa mata ol qabu je'ii na gargaareettee natti dhufin Aba Rashida natti dhufte. Ishiin tanaa na kaaddume. Ishiin natti dhufe Aba Rashida birbira qofaanii bara dawwaltee akka aaliititti na dhufte. ibsaa dhagaye Abu Rashida waan kana keessan jiru dhiis waan kanallee jeeni jalaa qabbaneesse viidiyoo dalaginaan jennaan haya jee ofirraa qabbaneesse irra cofeen Abu Rashidan tana anaaf Abu Rashida walitti wallola sin qabnu eega mana kiyyan taane Hamza Jaabir Ustaaza jidduu seenime. turas ta'ee dhimma kana keessatti iddoo teenyeetis maallaqa akka waliin guurame wanni irraa beenus akkas hin jiru sii galee keessas guruupii isaanii walitti hidhatanii mata ol qabiif mata qaqqabii sanillee waan irraa beekan hin qabu. Amma keessatti wanni si barbaachisu sii fi khaliifoon qofti himatamaa fi himattuu walitti taatanii iddoo tanaa haqa baasuu danda'uu dandeessan malee kabiraa edameef wanni fidu takkas hin jiru. Kana isaan lameenuu isaan sadeenuu akkasi beekanii namni dhugatti dubbii tana keessa jiru tokko sirriitti beeku ajaa'ibaadha. Ajaa'ibaa itti ol galchaati iddoo laala. Waraanni biraa iddoo tana yoo kaseenuu ta'e nuti jala teenyeetuma dhaggeeffanna. Ani immoo maalirra seene yoo ibsaan jettu taate dura odoo ishiin ambarnatti hin dawwalin Abu Rashidan na yaame narra dawwaltee waan akkanaa jira waan akkanaa godhuu deemna hootu naan jettee saniif ragaasan ba'uuf hin waan san keessa waan jiru kana gabaabsitan jeebe kadhu waan amma sitti mee kana malee waan biraa waan hin beekun qabu dubbiin jirtu tana wanni amma Abu Rashidan ibsaan hin ta'uttuufis akkeessa guyyaa na yaamtu san maal akkanaan jettee jira waan san dubbataa fi gisee na barbaachisutti anu olin dhufaa nagaatti. Tole, abshira. Eessa jirti ni eegalla dafnee eegalla Queen of Harargeen eessa jirti? Salaataan salaata jedhatteeti baatee ni deemti. Tole ayyee. Bismillah. Ni eegalla jara keenya.
دمين ترى قدو أجايبان اللي نعرفتو إيجي دبين Da أبوك silkeen مسكت kaasuu jaani كاريجي damin turaan silkeen kaasuu jechaa jiran damin turaan silkee kaasaan jiruunsa. تولي قاوة كنا دقمتي تهمو لما يكون Dafo سيوجي me قبتاني aborashida dhaamsu tokko qaba jalanta dhaamsu tokko qaba isinum daafu dhaamsu تولي tokko qaba dhiifama wajjin dhaamsu tokko isinii qaba. ها Ustaaz Zamzaa aki gootu wanna laal dubbii takka fennaa jecha kabiroo akka haa baqaalamtuun godhina please. Dubbiidhaatu dubbii dhumuu deema. Dubbii takka fixuudhaaf dubbii bidoo dandaaruun farinaa tokko kana lama dammoo wanni galee ni dhumti obbolummaan ni dhufti boruuf waa lafa kaachaa deema. Obboleessi kiyya murtii guutoo kiyya ati nama xiqqaadha tasgabbaawaa akkasumatti if jiddu laalaa obbolummaatti isin hin raanfatina boru wajjin taa'u keessan waliin fuuldura keessan dhufuu keessan hin raanfatina. nama michiyyoo tana fuuteen jaami yani nama xiqqaa No, waggaa rakkoo qabu obboleessi rakkoo qabu. bara jechuun hin dubbannee wakkaan dubbatu qabutti baran hin dubbanne No, haga it's ammaa okay. haga sagantaa kana It's qabdan jecha kalaama It's takkaa okay. waan dubbadde ganaan dubbachuu deema hay It's okay guyyaa birooti guyyaa biroo haasofna keessaa akkamitti guyyaa biraa haasawaa bo'aan rashiidaan dalagaan Okay, tarafinee dabarraayiti. Tarafinee dabarraayiti. maal eegalle إيجا خنا كانتين دبدا جيك إن كن فتوتات حواسا إني توك خن سجلي ونما وانا كانت سودات خنين قلت سخناو إرا دبتا موكابا قرو تكا جنيتي لما ينا يني تاوجر نمني وجين دبتشو جرتن خوني نما هايو دابيغا نما دبين جلقل توج namni Akkasitti. siifar hundinuu akkasii dhugaadha. ati amma na wajji takkalama jechuurra hujiite itti Ati fufuuf maa dalagaa na godhatamaa na ajaa'ibee baran. Amma dhaabe miyut godhadhu. Tiin nagaa mata? Godhadhu murtii. Dalagaatee Masalaa taatiin kutee. Miyut godhadhu. An dalagaati yaa Rashiidaa baran waan dilata akkasii Aboona Murtii, hin murtii, dubbatiin murtii, naafi ati naafi ati laal hawaas ija Hawaasa hawaasaa zikiraa takka ol naa galchimee ta turkii takka ija hawaasaa Isiin qofa addaan dhugaat. Hamzaa dhiifama gaa ani yoona takka lama namni kanaan jiruute akka kabajeetiin dhufee gadiin bu'a. Miyut godhadhu addeessi. Miyut godhadhu. Amma booda namni takka daangaa yoona darbe dhiifama naa goota. Abshir rakkoon qabu lafa. Mana kee kabachiisi. Akkas. Namuu tartiiba naasoyna itti deemna dhufteeti jirti. Turaa maaltu gabbuus? Eenyu burqaa maaltu gabbuus? Ifiif gabbee lakke namni gadi hin buufne. Nam tokko moodii taran qabu mana kiyya. Atuma qofa qabaami. Atuma fi khaliifoodhaan maal tana katti fuufu jiru jechuudha. Yaa nam tokko moodii taran qabu ana qofaatu kontirool nama sanaa gabbuusuu danda'a nama sanaa ol naquu danda'a. Tole himadheetiin eegalan moo na himataniiti eegaltan kamirra feetan? Okay. Ni jalqabna dura daawwattootaa fi hordoftoota baga nagaan dhuftanii hundi keessa wanneen duraan dursee isinii dhaamu as jalatti wanni isin godhuu qabdan dhageeffattanii haqni isa jiraa qofa murteessuudha malee dhageeffattanii arrabsuudhaas miti. Tanaaf irraa hubadhaa jalqabaan isinii diliin taaniin guuratina abbuma fedhee waa ta'u dhageeffadhaa haqa murteessaa if keessatti hangasmaaf keessin barbaanne ammaas mana kana taaptaap nu godhuun dagatinaa galatoomaa ni eegalla khaliifoo akkamitti eegallame. Galatoomi namni tokko jarri lama ogguunii fi dubbii nama himate bismillaahi irrahmaan irrahiimi rabbi akkan waa dubbisu namni lama ogguu wali himate kuunilleen baannateeti kuunilleen qomatee nama jidduu jiru kana dubbiidhaaf rakkataa beeke nama dubbii nama adda baasu kana. Ayini eessa jira irbuun mana galuu sodaadhaa fi dubbii bakka jirtu laala. Islaamiinis gaafa wal himattanii waanuma gartee waanuma jiru malee walirra diddiibuu fi waan gartee nama isin jidduu jiru kanallee rakkoon himatina. Ammaas nama dubbiin bakki fakkaatu gaa namuma jara kana nama himatuutu dura dubbii eegala. An akka kiyyatti namni himatu namni Abu Rashiidaa himachaa jiran na fakkaatti akkas gaa kan dubbii arrumaan dhageelleedha keessa dhageetti keessa beeketti adaadaa himachaa jiranii jarri warra gartee himatu kanaatu dubbii eegalaa na fakkaatti akka kiyyatti. Tole ayyee eegala. Guutuu akka dhiifama ni eegaltaniiti dhiifama gurguddaa. Akka lamatti na himatu jiran natti fakkaata yoo naan galin naa galchita. Ka maallaqa guurinsaa
akka na wajji jirti as keessa walumaanii waa'ee maallaqaa kana xalilchina natti fakkaata gaa'ee kalammee isaadhaa murtibuutoo isaatu dubbii tana eegalee hawaasa kana dura isaatu fide jedhameeti kana himatan akkasii waan lamaan kanaami. Ada waan siimatan numa dhaggeeffannamee itti dhiisi. Tole. Numa dhaggeeffannee achi booda laal waan inni isin kara obboleeyyan keenya nuutu isin gidduu jira. Hogguu kan himatuus himate. Aboo heerri aanis dabra. Aboo waa si hafanii jee heerri namaaf lamada. Heerri siifillee ni lamada. Hogguu isinii lamade booda waan aboo dubbatu respondi gaafaati goote kun gaafanii bee waa hafanii kun dubbate isin lachuu muutii irra keessanii nuti dubbii laallaa jechuudha. Akkasii dubbii bakka jirtu murraa isin namni si himatu kun waanuma barbaade si haa himatu heeraa isin gidduu jira ammaati muutii irra naa deebii muutii irraa hin kaafatini namni dubbii tana himatu eegalaa carraa fudhadhaa ustaada wanni itti yaatu jiraatetti fufu. Tole lakki himataan dura haa jalqabu Aatikaarraa akkasitti kuyiiniin itti deemna. Aatikaan dura haa jalqabdu. Maaltu jira? Maal himachaa jirtan? Atikaa itti deema. Daqiiqaan isinii kanna. Namu tufuu daqiiqaa 3 gee adaame. Ustaaz Zayyaan kanneen kaa. Wayifiin jee haasawnin yoo nu dheerate. Lakki daqiiqaan kanneen waan fedhanii haasawun. Namni wal himatu kuni waan barbaade kan tokko kanuma waan gabaabduu himatu jira tokko kan waan hedduu himatu jira haa himatanii. Okay, tole itti deemi maddo Atikaa itti deemi. Ani wanniin himachuu barbaadu duraan dursee cubbuudha. Cubbuu guddaa wanniin irratti gaggeeffamaa jiru jechaadha. Haboo Rashiidaan mata ol qabasiif goonaa naan jette duraan dursee. Hayyee haboo mata ol qaba kanallee ani garuu hin barbaadu maali mata ol qabni kuniin jeen because ani mata ol qaba kana understanding goona mata ol qaba jechuuni goddaamaati akka dubartiitti akkana tanaafi kana sii goonaa jette hayaan jeen nama beetu hundatti himiti nama si yaammadhu saayibboottan keetii si fira keetii si nama hunda yaammadhu naan jette hayaa dubbiin kun irraa eegalamtee jechaadha mata ol qabni ni godhame eega mata ol qabni godhame booda guyyaa sanii laayifii gubbarratti haboolleen ka jirtu galatoomaa namootan na gargaartaniisi ani maallaqa kana hin barbaadu maallaqa kana yoo dhufellee namni rakkatee itti haa gargaaramu yookaan sadaqaan haa kennamu jeen haya janneeti sanirratti waliigallee jechaadha. Aboo Rashiidaan akkaawuntii natti ergiteeti akkaawuntii kanarratti akkaawuntiin kun ka Dubaayii akkaawuntii kanarratti siifaa galchituu kuyin bira niiraa doolaara kuma takka galee jira naan jette obraa Oromoorra. Gizeessan ani akkaawuntii kanarratti ati sirratti haa galchitu akka naan jette ati akkaawuntii kanarratti ergii naan jette isiin niiraa kana sirratti haa galchitu. Angizee san keessatti dalagaan ture dalagarraan jira kanaafuu bahee erguudhaas hin danda'u amma bubbulee niiraan kun achi bubbulee jechaadha kuyin bira kuyin natti bilbilteeti niiraa kana eessattiin si ergaa maaliif niiraa kana narraan fudhannee naan jette jennaaniin jeen kuyin akkaawuntiin haboon natti ergitee jira nama rakkatee jira intala takkaatiitu Dubaayitti rakkate naan jetteeti haboon akkaawuntii kana natti ergite duraanis nama rakkateef jenne kanaafuu akkaawuntii kanarratti galchiin jeenitiin akkaawuntii isirratti forward godhee jechaadha. Gizeessanii si amma haboon maal naan jette isi anaa fi ajaa'ibaatiitu nama kana intala tana gargaaruu deemaa keessaanillee gargaaree anillee niiraa ergeefiitiin jira kunis sanirratti haa idaanuu fi naan jette haboon intala sanii doolaara 4,000 ergee jette tarakkatte saniif jechaadha. Amma doolaara 4,000 ergee fi doolaarri kumni tokkichi kun isiidhaaf haa ta'uu jette. Haa jennee ani amma niiraa kanaas erguu hin dandeenye guyyaa lama mokkana bubbulee
ajaa'ibaan na bilbiltee jennaan hin jeen haboon natti ergitee jirti akkaawuntii kana nama rakkateef jettee intala takka ta rakkattee jira jettee Dubaay isii sanirratti ta'e isin gargaartan sanirratti hidaa fi ergaa fi hin jeen ani namaan amma tana jidduu haboo fi amma akkana jetteeni adda deemne jecha haboo fi isin na bilbilan deebisanii telefoona na bilbilaniiti ajaa'ibaan ani nama ati gargaaruu deemtus quba hin qabu hin beeku eenyu namni intalti rakkattee jetteen haboodhaan. Haboon gizee san chaansii nuufi anillee chaansii naa kan inni ati us jettee ajaa'ibaan waan jiru nama haboon gargaartu sanis hin beeku. Maalleeni kan keenya bira jira akkaawuntii tantee yoo barbaadde natti ergi. Yookaan immoo niira abbicha saniifuu niin deebisaa jechaadha. Amma dubbiin tanarraa kaatee jechaadha carraa wanniidhaaf hin qabna kuiniif. Kuini itti deemu. Yaa bakka kanatti gizee isin akkas je'etteeti silkii adda baane habarishiidhaan nadhooyte. Nadhooyte ati kaa dubbistee naan jette. Ati kaa dubbise ati kami beeytee hin jeen. Ati kaa dhaamsanaa dhiiseetti. Maal jetti hin jeen ani hin beeku waan jettu jetti. Ati hin beektu waan jettu hayyee dhaabba walitti nu hidhaa jetti walii hidhe. Walii hidhee akkasittiin ati kaa silkii isin dawwalee maaliin siin jee gizeen joo. Habarishiidhaan gizee isin dubbachuu kaatu haasawuu dhorkite. Anaat dubbata gizeen joo haasawuu nu dhorkite. Saniin rabbi sodaadhuti. Mee dhaabbaddu dubbii tanaan kiliir godha. Waanin itti dawwaleef akka atis dhageessu. Isiinis waan naan jette akka dhageessu je'eniitiin akkasitti dubbii egalee. Dubbii osuma afaaniin naqabduutiin dirqitti dubbadhean. Maali wanni waliin jenne an silkii itti dawwaleetiin maallaqa akkamittiin si erga je'eni ani biiziidha yeroon qabu maallaqa habarishiidhaan anaa fi ajaa'ibaan Dubaayii nama gargaaru jirra. Intala takka tarakkattee kanaafuu maallaqa kana bakka sii fi isiin nama gargaartan sanitti ergaa naan jettee. Namni naa fi ati gargaaru jirru kami. An namaan gargaaru jiru hin qabu. Nama ati baantus hin beeku. Namni niinsi hojii gargaaru jirus hin jiru. Tanaafuu maallaqa ati kaa bakka itti si ergamu maalleenni kun siif nakkadame bakka itti ergamu sirreeffadhuuti. Na beeksisi jeetiin silkii isaan lachuu irrattuu cufee baheeyan keessa. Gaduma. Tole. Keessaa bee. Waan amma jettan kanarratti fakkeenyaaf maallaqa Tireezaan humaa wanni gootee akkasitti baankii barbaada akkaawuntiin barbaada jettee akkaawuntiin irratti ergu fidiyennaan nama gargaaru jirra waliin nama gargaaru jirra naan jettee akkaawuntii namaan ana wajji gargaaru jiruun beeku itti haasawuni poointii sadeen tanarra naannawa. Tole ayyee haasawa keessan dhageenye gaafileen boodarratti isin gaafadhu immoo ragaa wajjiin naa deebisuudhaaf jiraattan hundi keessanuu. Tole himattoonni hangana warri gaafas mana san keessatti hirmaatan keessaa wardaan oolee faadha ammallee haasawa deddeemtuu keessaa wanni nani dhagaye keessaa takka $40 tu guuramee $40 sanis resiitaa hojii asirra barbaanne hundi keessan $40 guurame eessa guurame. Fi waan namni isaan himate kana respondi godhee akkasitti ci booda ugguu namni himatamu kun waan dubbatu fixatee irraa bu'ee booda aboo jara himatu kanaan waan si hafeen jirtii jedhanii waan namni kun dubbate irratti akkasi deebisanii fi wanni kana godheef durumarratti wanni $40,000 reefus ragaa gaafanneen jiru waan taateef jechaafin asuma akkat godhuu barbaadeeti sila rakkoon qabu. Okay. Jara lameen murtii fi wardaa teenya boodan irra nu'aansi jarri akkana janii simatanii waan simatan tana keessatti kabajumaan himatanii atillee hogguunii fi dubbii tana respondi gootu yookaan irraa deebistu makuma kabajaatii yaamaa akkasumatti atilleen deebisiisin jennee dubbii carraasiif kanneenaa itti fufi.
tole galatooma kadhale nu haa guddatu afaan keenya cubbuu nu haa diduga khayrii malee nu dubbisin aara qabna enneeti saamtuu hin dubbatini akkana eegalla. Atiqaan dura dursoo maalleeni kuma takka ta'uu kan okkuyin biratti bu'e naaf raggaasiste haa galatoomtu. Lammata maallaqa guurtuun teenya obboleettiin tiyya kuyin taniin onlaayinii tanarratti wal barre khabira bu'u isiidha sanis risiida isii bira akka na gaafattaniin fadha lama jaa ka ammoo maallaqa asirraa fuudhi asitti ergi maaliif jetteedha waan hin jee takkaa irra deebi'ee jenna maallaqa kana kuyin akka beeytuun fedhu murti guutoofiin erguu deema khalifa haadha beetiin jarjaraa wajjii mucaan khiyya deemee maallaqa murti guutuuf erge maallaqa san ati fuudhi ergii isiirraa hin sodaadhaa jette wannummaan bu'eef akkuma takka waan ta'e kuyin biratti kuyin namni dhugaa himeetii du'aa jechuudha ani dhugaa khiyya kanarratti hundeessa gurri duraan dhagaye ammaas ni dhagaa itti bilbileetiin afaan isii hin beene maallaqa kana sitti himachuu hin feetu qabriin nu eeggataa beekadhu maallaqa kana sitti himuu hin feetu waa'ee murti guutoo sitti haasa'uu hin barbaaddu waan ati dhiirarraaf qabi ijoollee ta'e bira taa'ii jetteenii fi kunoo akkanaa jira ani waan kana keessan jiruun jeen yoo feete ergi yoo feete dhiisiin jeen kuyin hin erguu wanni kuni sagalee naa qabdu jette haboo maal narraa feetii ni sagalee naa dhiistanii jette maal narraa feetii sagalee dhiisinaan jetti protectiin if godheetti protect anuun hin godhaa miti kuyin akkasitti ergite yoo ergite kaashaabbitti ergitiimi mee kaashaabbiin qabu jette moo samaal jaan zeel hin qabu jette moo kaashaabbiin qabu jette dhiifa manaa godhaa lameen kanarraa isinii wal naa qixxeessa so zeel yoon qabaannes akkas taatu nama zeel qabu barbaanne siif haa naqanii eega kuyin irraa daarektii fudhachuu hin feenedha kum takka kuyin irraa daarektii fudhuu hin dandeenyedha okay ani amma maaliin godhe hayyee maallaqa na bira jiru kanaan hawaalatti sii erga isatti rakkoo irraa hin qabu maaliif waan boodarraa haasofne waan maallaqa kanarratti hundaa achitti anaatu sii ergaati ati hoodhooti kunoo asitti ergi jiin eega ati akkaawuntii teetitti akka seenu hin feene isii wanni diidu jirtu akka kuyin daarektii akkaawuntii isiititti na xumfeetu booda muddamteega hogguun anis dite kuyinis itti jettee dite hoodho kunoo naan jette anatti ergiin jeen tekstii kuyin hin diddu cubburran kaa anatti ergi anaatu isitti ergaan jeen khatabi habo maallaqa kana kaashaabbiin kun khiyyaa itti naanaq ijjiiti barreessin jeen maa dhukattaa miti akkasi barreessitee tekstinatti ergitee jechu forwardiidhaan kuyin godhe kuyin ittiin dhahe kuyin maallaqa 500 naqiif yoo maallaqa kana didde je'eetiin dubbadhe waa isii wajji kun anaaf isii jidduu waan jiruuf akkasitti eega kana tahe ani dubbii tana hin beekuuti walirratti isinidha yaaboo taaziyaata kan taa'u jira hayyee hidhiin jeen waliin nuyi ta'e jechaadha amma waan isiin jettu nama takkaatu maallaqa barbaada achitti nin gargaare jettee san kijibarra keesse maalleeni kara bahuuni barbaaduu turte kuyin osoo hin beene akka karaa suudii dabru barbaatte kana natti himatte isiin takkittiin wanni isiin kijibde nama gargaaramuu jiraadha sun anis akkamitti kana itti je'etiin isii gaafadhe nama maalii odeessitan tal eenyuu fi eenyuu wajji gargaaree jettan tal waan hin quban qabne takka bumu gugurra keessan na gooteen ani namaan gargaarii sin qabu namaan gargaarii sin jee sin qabu yoo fedhanii gargaartaa ani namaan gargaaradhu anaa gargaaraa nama isiin jettu kana hin beekon akkana deemte dubbiin so afaan dhugaatii dubboru shaadaa dida
wanni isiin jette kana maalleeni akka kuwiin biraa daayirektii karaa Suudii ergamu irraa dheessuu turte mucayyoon. Maal Okay. Mallayni lallumma dubbi mallayni maallaqa karaa oguu Suudii jennu kum ergamu takka kun. jechaa haasofnu kum takka Okay. jechaa Dolarri kumni takkichi maalleeni kun. biraan jiru kum takka jechaa haasofnu. Dolarri kumni takkichi kun Suudii eessa deema? Isiitu naan jee murti guutuufin ergaa isiin erguu baannaaniin siin jee bar mucaa kiyyaa kalee ergisiisee doolaara 500 ammas deebitee 500 illee ergee osoo malee nu qonnaan dhaqqabnee jetteen siin jee ta'etu aati qaadaa bar dillu ko wanni dhukatamu jiru maaltu jira si fakkaate wanni dhukatamu jiru wiin daayirektii akka murti guutuuf ergitu dhooysuu isii qofa. Asit. Tole. Hayyee. Waan amma jettu kanarratti Abo Rashiida ragaan sagalee waraabbiin ni jira. Dhaab obsi nam tokko hin banatin. Waan amma jechuu jirtu kana sagalee waraabbiin Sagaleelee waliin isiin haasoo ani ifate. rakkadhee isa achirraa baasuun qabaa ni ajjeesanii anaa jecha yoo ajjeesanii jettee uska jibduu gunjeen wallaahi I'm not lying jettee isiin sagalee naa waraabdanii jira yaa. Tole. Okay, hayyee. As deebi Post namni godheetiin jiraa'u. Post Tole. godheetiin jiraa'u. Kuwinii fi hambariin gaafii gaafadha. Waan reefu haasoytan san irratti waan reefu jettan ta maallaqaatu kanatti gartee ebaluu jettan san hundarratti sagalee waraabbiin isin bira jirtu ni Kuma jirti. jecha haasawaa gaa xaliileessuu waan deemnuuf maalleeni kumni Yaa afurtamii rakkoon qabu abshir ni jenna abshir. kuyin biratti maalleeni kuma 40 hin buune ana biratti illee hin buune cubbuu walirra hin keenyu maalleeni bu'ee isii Ani immoo argee maallaqa kana argee qaba. Obsi waggaa tole yeroo tole si ati kanneen risiida haasofte biddaa gooti. abshiru Obsi. Obsi. Rasiitaa wajjii haasoyna. Hayyee sagalee evidensii wanni isin qabdan ni jira ambarii fi kuyin. Akka Abo Rashidaan sagalee evidensii ni jirti jechuutti. Sagalee maali Ustaad? Waan amma maallaqa reefu haasoytan sanqa ebaluu irratti erginaan jettee ani gartee isin lachuu irratti hin ergu je'ee akkana wooma haasoyte san irratti. Okay. Wanni bakka tana jirtu maallaqa bar'ani sagaleen qaban jenne ambariittiin dawwalee maallaqa eessattiin erga jennaan information natti ergite ha Dubaay nin qaba ID fi nambara Dubaay natti ergite Eenyu sitti erge? ambariin na erge ani biiziidha yeroon qabu maallaqa bakka isin ittiin ergi jette san bakka ati fi isiin nama gargaartan sanitti ati narraa erge jettee na ergite. Okay. Na ergiteetiin ani maallaqa Dubaayittiin erguun jeenan. Kan. Okay. Maaliif Dubaayitti hin ergineeti? Ani wanni inni Dubaayittiin erginee fi Tareezaa ammee maallaqa ambariif natti ergite. Hayyee. Ambaritti erginaan jette malee Dubaayitti erginaan hin jenne. Okay. Ambariitu akkaawuntii sana teessaa fidde ambar. Akkaawuntii haboo Rashiidaatiitu akkaawuntii kanarratti mucayyoo rakkatte saniif kanarratti ergii jettee natti ergite akkaawuntii Dubaay maqaa waliin nambariinis ni jira akkaawuntii yoo barbaadan foowwaardiin isinirra godha. Okay. Akka isin sirratti ergite TikTok wanni isin irratti qabda WhatsApp irratti. Gaafa Abo Rashiidaadhaaf. Iskiriin shaat godhee sitti erguun hin danda'a. Mute godhan. Tole hayyee. Evidensii yoon fi telefoona lama harkaa qabaattee evidensii qabdu baasteen nu garsiista. Abo Rashidaanis baasteen nu garsiisti. Tagartee dubbii Suud Arabiyaa jettu saniis Abo Rashidaan akka Suud Arabiyyatti murti guutuuf maallayni haa dabru je'e ragaa wajjin nu agarsiifte jechuudha. Tartiibaan itti yaana. Okay. Carraan Abo Rashidaati itti deema. Fayyaade. Akkaawuntii alattuu bari maallaqa kana ajaa'ibarraa dhoysuuf akkamiin taaguu jette kanarra ergiyanaa asii ergaan siin jee barmaa evidensii biraatumaa barbaadda anuu ragaadha. Isii achitti ergite ana asirraa hin ergaaf. Abo Rashiida. Kum takka. Please dubbatin naa. Mute godhe. Kijibiin haa qaran keessatti jiru kana. Mute godhe ni haasofna.
Nam Yaa tokkolleen hin seenaa dubbatu ogguun isin dubbattan. Ogguun ani dubbadhu hin dubbatina. hayyee Ustaada akkana jira. Reefu bara adda babaaseetiin sii kanne. Tanaafuu yoo namni tokko si hojii dhaggeeffate bareedaadha siin jee. qacarra dhaga'uu Ajaa'ibaan bakka kanarraa maallaqa kana isitti achi erguu isiin hin fiqannineef karaa isiidhaaf bira dhaqu ni jirti gaa'e. Cubbuu walirra keenyu mire maallaqa kana isiin akka achii bahus ni feeti. Kum takkichaan laala boroshiidhaa dubbii teetirraa wanni naa gale ambar akka kuwiin maallaqa akka ambar maallaqa murti guutuuf erguu deemtu kuwiin akkam beene waan feetuuf jechaati akkaawwantii biraa isii kannitee akkaawwantii biraa sanirraa achiisaa erguu deemtu akkasi. akkas fayyaade sirritti tan. Haaya amma bakka tanatti ragaa tokkoon gaafadha. Akka isiin akkasitti karaa biraatiin murti guutoo fi maallaqa kana erga jette ragaan ni jiraas bira. Wanni isiin goote akkana ustaada. Maallaqa kana guyyaa 5 eeggachuu turte. Tekstinatti ergitee jira. Tamaayyii maaliin jeen hoodho kunoo kaashaabbii nama sii barbaade sii arke kunoo asitti sii haa naqane magaalaatee jira namni kun siif kan naqaashi. No jette. I don't want it. Akkas akka gootuun fedhu I'm stressed. Okay, what do you want me to do jeen? Ani amma maallaqa isiirraa fuudhee karaa keessii erguu yookaan gamas erguu lameen takka goriin jeen. Please kaashaabbii kiyya kanatti naa ergaa ette. Oguu bakka dhabdee kaashaabbii isiititti amantee kannite zeeli moo kaashaabbii hin beeku. Tekstii kanarra gooteen qaba. Isiin asirra naa ergaa ette. Akkaawuntii saniis hin ergamneef kuwiiniis hin hayyamne isiinis kuwiiniif himuu hin feene kuwiin ammoo ilmaan isiitii fi isiiniin qabee rabbii isiitiin salaat isiitii soomana isiitii waan hunda himuuf hin ture. Waan hin amma isin himu kana takka takkatti quba qabdiyoon quban qabu jette wallaahuma qofa anaa jettu. So waan kana ta'eef jecha ani akkaawuntii sanitti ergama ani asiiniin si ergaa kuma takkicha je'eenitiin jira. Okay, Aboroshiidhaa ammallee wanni inni irra deebi'ee si gaafadhu. Akka isii maallaqa kana karaa kanaanii murti guutuuf erguu fedhasiin jette ragaan evidensiin nu garsiisuu dandeessu ni jira. Kaashaabbii isiiti kan ogguunii fi dadhabne. Kaashaabbii qofa kaashaabbii irra naanaqaa jechuudha moo murti guutuuf ergaa jechuutu jira. Hin erginu yennee ni barnu lachuu ani isin ergu jeeni. Sagalee hunda nu waraabee jettee ni bara akka mallee nu kun si bira dhufu. Queen sagaleen waraabee jettee diddee bara. Tole, thank you. Amma asiin deebi'a. Sibiraayinas deebi'a dhiifama naa godha. Akkumi. Ambar ittiin dhufa. Ambar maayikii banadhu. Tole. Wanni amma ja'amu kuni maallaqa gamanaan fuudhii kaashaappii tiyyarratti waan ja'ame guutuu dhageessee jirta. Wanni kun akkan jirree fi akka jiru maaliin ragaa addanuu baaftaati? Ragaan an qabu tokkoffaa haboodhaa fi gizee isiitii viidiyoo martee. Sagaleen kee kutee jira. Ragaan an qabu na dhagaa jirtanii? Ni dhageessa. Viidiyoo martee haboon viidiyoo marteeti. Akkamitti viidiyoo tana martaa je'enitiin haboodhaaf voice message an isii dhiise sanirra ragaan ni jira. Duuba deebi'ee haa dhufu duuba deebi'ee xiqqasho haa dhufu qabiitaayin bakkuma irraa eegaltu san irraa eegalta. Nam tokko asumatti mee namuu akkasumatti cal jaata. Deebi'ee Aboroshiidhaa Ambar itti fufi ustaadam zan deebi'ee bakka irraa jalqabdu san irratti fufu. Okay. Ragaan jiru voice messagein haboodha erge sanirra ragaan ni jira. Sanirra harkachuu ni dandeessan. Akkaan ani maallaqaa ragaa sanii dhaggeeffadhaa. Tole, waasappii if biraatti nu banuu dandeessaa ragaati. Ka waasappii irraa qabdu. Ani okay. Forwarding isinirra godha. I think TikTok yenoon ni godhu. Ani habba tokko telefoona tokkoon if biraa qaba.
Ayyee eenyurratti hin ergaa. I think Queen I think sirriitti ergee Ustaad, beeksisuu dandeessaa? waan nuti waliin wal arrabsinee Abarashida nuti hafit attoobsi. Hafit lakki attoobsi. wayii siin jechuufadha. No, no, isin hafit attoobsi. An arraba Wala faan hin dubbannu obsi. arraba takkalleen Obsi. arrabsine voice message illee voice illee arraba ati dilan arrabsitellee message illee siif hin dhiifne silleen arrabsine waan takkallee siin hin jenne. Amma maaliif nuti fookasa maallaqa kanarratti goonee hin finne ustaad? Oi, Ni so finna give me a Abarashida. Ustaaz Dabarashida. mana kanatti gaa seera eegaa Na deema. obsi. Mee gota akka mute Carraa godhan. nama tokko qofa Hoggaa namni kannitanii tokko maqaa haasawu. namaa wanni hin godhin ala. Abshir. Hoggaa namni tokko haasawu. Namuun isiniifin kan namurti isiifin kan na carraas. Hunda keessan isiniifin kan na hoggaa namni tokko haasawu tokko ittiin banatin hafu. Hamza gizee takka Abu Abdullah nama jaa'u kana ol baasi. Abu Abdullah takka barreeffadhu. Abu Abdallah olin baasu lakki ni geenu hanga kana nuuf gee. Nama biraan barbaannu. Ambar itti deem banadhu maayikii kee. hayyee. Sagaleen kan jiru. Na dhagaa jirtanii amma waan hin jedhu. Ragaan voice message naan erge haboodhaaf sanirra ni jiraati. Ragaa san isin haa dhageessistuu Queen isirratti ergeetiin jira. Tole Queen ragaa nu dhageessisuu dandeessa. Tilifoona biraan akkamitti akkanumarratti akka gizee filee godhuu ni dhaggeeffama? Hin dhaggeeffamu. Ani iPad kiyyarra maqaan Wordatti ergame maybe warda silkii yoo wardaa yoo qabaatu jiraate takka khaliifoo takka Khalifa irratti nu ergu. Irratti ergime. Ani bilbila kiyyan qabani bilbila kiyyan Irratti qabani. ergitu naaf isinii banaa. Bilbila siinii qabdaniise. Nambara kiyyaman keessaan ergaaf. Linaa saa amma nudii isaa isin. Yaa Isin laal miyuu jira akka waan daawwan hunda keessan. akka waan hunda geenye tokkotti ilaalaa isin jirri kun. Akkaawuntiin Abo Rashiidaan obboleettii teenya Ambaritti ergitee obboleettiin teenya Ambar Abo Rashiid obboleettii teenya ajaa'ibatti ergitee ajaa'ibaan irratti ergi jaamee maallaqni akkaawuntii Dubaay maallaqni Dubaayitti ergi jetteeni ta'e ani Dubaayitti hin ergu jettee hadiddee obboleettii teenya ajaa'ibaadha. Taa akkanaaji. Taak. Haya. Intala takka ta Dubaay gargaaramtuu jira tan maallaqni kun duruu Abo Rashiidaan qarshii kuma afur gargaarte akka haasawaatti. Akka haasawaatti. Kanaafi doolaarri kumni tokkichaanis Dubaay deemuu deema. Kabadhu Akkas. gargaarsaaf akkasitti ergamuu deema. Rabbiin akarraa kan rabbanee arranni irratti dhugaatii dubaruu shaadaatidha. Waanuma jiru waanuma jarree haasawan irraa waliin haasawin hinaafeeti. Okay. Akkas. Akkaawuntiin ammoo Abo Rashiidaan maallaqni kun akkatti irratti ergamuuf maqaa siitiin obboleettiin teenya Ambar erguu sodaattee murtii guutuuf daayirektii erguu sodaatte murtii guutuu kan dhaqe Dubaay otoo hin taane Suudiidha. Akkana moo kabiraati? Akkanaa miti. Akki Ayyee. jette. Ayyee bakka nan Abarashiidhaan sirreessi. akki jette Ayyee. akkaawantuma tanaahuu wanni fuuneef jette. Ambar akka gartee maallaqni kun murtii guutoo dhaquu deemu akka kuyin dhageessu waan hin feeneef jecha karaa saniin akka naannawee dhaqu godhuudhaaf akkaawwantiin kun dhufee jette gama Abo Rashiidaa irraa dubbii dhufte hoggaan sitti guutu deemite ta'etti dubbiin. Okay, thank you. Maallaqni kun tokkuma doolaaruma kuma tokkichaa malee kan biraan hin jiru. Doolaaruma kuma tokkichaa kana jechuudha. Okay, yaa addanaa baate amma sirriitti addanaa baate dubbiin amma gama ragaa adeemanii achirraa waan dhaggeeffanneeti akkasitti hara dubbii biraatti oofnaa jechuudha. Akkasii waan bareedaarra jirtaatti fufi dubbii suma jalatti hin dhaggeeffadhaan. Abdii qabsi. Amma gaawwanni bakka tanatti qulqulleeffannee adda bahuu deemnu dubbii boodarratti as goolabneetiti murtiitti kannina. Maaliif maallaqni kun murtiif dhaquu deema? Takkaffaa. Maaliif karaa kanaan dhodhoisuun barbaachise? Lammaffaa. Jarri kun ammoo maaliif maallaqa kana yoo akkuma isaan jaansanitti Dubaay maallaqni kun dhaquu deeme maaliif maallaqni kun Dubaay dhaquu deema waan jedhu waan sadeen tana poointii sadeen tana adda baafannee karaa qabxii itti aanutti dabarra. Dubbiin bakki guddoon poointii guddoon irratti dhufte wanni lolli irratti dhufe waan kana. Waan amma doolaara kuma gartee Tireezaan ergite kanarratti jechuudha. Yaasmin ergite kanarratti.